بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawwattoota keenya dhufne gaarraas yeroo jaarraa keenya kana dura takkaahu yeroo amma jirru kana dura waan akka waggaa 20-30 dura ni beeytan gaa namni akkanatti halaala walitti dhufuun hin jiru wal bira dhufanii atoorara jedhanii waan adda addaa jedhanii yaada akkasii walii dabarsan imala meeqa yaa'anii walitti dhufanii arra keessummaadhaan dhufa jedhanii namni 5 fi namni 6 namni 10 namni 20 mana tokko walitti qabamnaan fa hurkaadhaa fi waan adda addaatiin wal dhiphisanii turan yeroo san keessa turre arrammoo alhamdulillah qaarraa teenyee ardii teenyee mana teenyee biyya teenyee ganda teenyee shanachuma tokko irratti kan mobile keessa laalu kan TV keessa laalu kanumatti bakkuma takka halaalaa yaada walirraa akkanatti fudhannu katanaan nugi alhamdulillah yennu ramadaanni arraatis akka gaa waan hidhannu duraan baane qabu'aa takka irraan buufanne kan baane isa keessa maal dhaabbanna isa keessa maal facaafanna maali aboo bergaa waan san ramadaana saniin dhagi akka yennu yoo xiqqaatte waan ramadaanaa fi ramadaana hedduu waan nuu ta'u jechuu chaarjii yookiin humna nuu ta'u soora nuu ta'u arra maaliin hin dhiyaadde beeytu halqaa teenya tan lammaffaa irratti waa'ee nu barbaachisu keessaa dhukkubni hawaasa keenya isaan seene dhukkubni nama keenyaa dhukkubni ummata islaamaa isaan seene namni dhukkuba hin beekne dawaan beeku dhukkubni dhokannaan dawaan dhokattee jetti oromoon yeroo mammaaku ummanni keenya yeroo mammaaku dhukkubni dhokannaan dawaan dhokatte min ayna uutiina eessarraa akkana taane yeroodha namni qalbii nagayaatiin laalu waan qalbii isa cabsu baay'ee arka warra wajji daldalu haa taatu sheekan jidduu haa taatu barattoota idduu haa taatu qaama baay'ee hawaasummaadhaan haa taatu waan silaa akkana haa tahamu jettu ta kitaabarraa ta lafarraa dhabamtu ta seenaarraa ta amma dhabamtu yeroo agartu qalbii cabaatiitu eenyu dhufa nama islaamaatti dhufa nama qalbiin fayyaatti dhufa qalbiin namaa tun sadii janii beeka qalbii dhukkubsattuu fi qalbii duutuu fi qalbii fayyaati qalbiin duutuun ma'a salaamat nageetti uli wanni wallaana ni nafne taakka qalbiin fayyaadhaa akkasiidhaan waa godhu ta jedhani lamaami qalbiin jidduu tana jirtu tami qalbii dhukkubsattu qalbiin dhukkubsattuun tun carraa lama qabdi takka dhukkubnitti jeebi'eessee karaa duutuu san dhufu takka immoo fayyaan siidhaa dhuftee fi karaa fayyaadhaa deemu akkas barbaaddi namni qalbiinsaa duutuudha haalli ummanni islaamaa keessa jiru gamaa gamanaa wal cafaquudhaan haa taatu maatiin wal facaasuudhaan haa taatu olola walirratti oofuudhaan haa taatu isa gammachiifti malee itti hin dhagamtu iflaali qalbiin tiyya duutumoo jiraattuudha yoo ni fiyyatte haalli ummanni islaamaa keessa jiru sirifachiisaa jira siyaachisaa jira akka dalagaa tante yookiin hojii tante daldala kankee kagaddeeme siyaachisutti waa'een aalamni islaamaa keessa jiru siyaachise si dhagiyame tanuma dhugaa rabbii san si dhagiyame wallahi rabbii si beeka eegesiisumaa if beeka yooni fi wayi taatee si dhagiyame dhawiinsi ummanni islaamaa addunyaarra dhawamaa jiru ka filasxiiniin baasii ka adda addaatiin baasii ka saba kan keetii kan nama kan keetii ka afaan kan kee beekuu fi ka afaan kan kee hin beekne hedduu ka hidhaa biyya ambaa keessa rakkachaa jiruu fi ka asitti
mana yaalaatiif bakka adda addaatiin rakkachaa jiru yoo kasit dhageeyamu taate qalbiin tantee karaa fayyaa deemuudha jirti alhamdulillah jee yoo niifitan maal nagalchan ammaaltu nanak yoo niifitte immoo qalbiin tantee duutee jirtiif dhaqqafi warra qalbiin isaanii fayyaadhaa san rabbi nu haa godhu saniif duuba waa'ee rakkinni eessarraa nu seene dhukkubni ummata islaamaa eessarraa seene jalqabatti sahaabaan nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam isaan illee rabbi irraa haa jaalatu hogguu islaamummaa tana nabiin keenyatti fide fuudhan obboleeyyan dhugaadhaa yeroodha tahan tokko tahaa lama tahaa sadi tahaa kudhan tahaa 20 tahaa yeroo dukkana san keessatti wal qabatanii hammachi keessatti azzabamanii biyya teenyatti illee as godaananii taraa takkachi dacha'anii taraa taan madiinaadhatti irkatan madiinaa dhaqanii achitti illee adawwiin jala dheeyxee guyyaa tokko dhawamaa guyyaa tokko dhawaa boodarra fatiin islaamummaadhaa dhuftee yeroo rabbiin al-yawma akmaltu lakum diinakum walii diin kiyya isinii guute ji'een nabiyyi isaa muhammad alayhi salaatu wassalaam fudhatee duuba sahaboonni san maal keessa turan obboleeyyan dhugaa yeroodha taate yeroodha ka quraana qara'u malaayikaan samiidhaa buutee fardi malaayikaa arkee yeroo inni quraana qare fardi ni gugata yeroo inni quraana qara'uu dhaabe fardi ni dhaabbata yoo inni quraana qare fardi ni fiiga narra ajjata jee sodaatee quraana dhaabee ganama nabii dhufee sallallahu alaihi wasallam himnan malaayikaadhaas dhaggeeffachuudhaa dhufe silaaniif akkasumatti itti fuftee hamma harkasi fuutu takkatti jeen jechuudha ummata akkanaa kana adda ummata rabbiin araanaa fihim ajaa'iba qudratii ajaa'iba dandeettii isaa keessa nu garsiisa ummata akkanaa kana adda dhukkubni duuba irrin dhiyeessarraa dhufe nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam eegaa addunyaarraa deeme abubakri dhufe ummanni addaan faca'ee warri boodarra islaamoonni jiru kamurtaddaa'e baay'ee jira harburriddaa jenii lolasanii sahaabaan hamma xiqqaa rabbiin nasrii kanneefii geggeessanii lolasan injifatanii achii booda umar dhufe umar islaamummaa ballisee arabaa fi ajama waliin gahee achii booda duuba gaafa usmaan irraa dhukkubni nu seene jechuudha dhukkubni dura seene achirraa inni mudhateef tokkoffaan dhukkubni ummata islaamaa eessarraan itti seenennaan nama dura deemu qubalaachuu kana ka gaafasiis dhufe ka ilaa arra guddachaa dhufe bakka tana hagalaallu odoo nabi muhammad jiruuti alayhi salaatu wassalaam hoggaan yeroodha inni hikmaa rabbiitiin rabbiin isa ajajee tokkoof gaala 100 kan lijeeni tokkoof gaala 10 kan lijeeni tokko dhoorki jeen inna hadhihi laqismatun ma urida fiha wajhullah hirmaata kana rabbi jechan goone kuni gosummaadha keessa jira naannummaadha keessa jira jee namni tokko nabi muhammad irratti alayhi salaatu wassalaam yaada kannate akkasin nabiin dhagehe hoggaane fi inni dhufe eedil fa innaka lam ta'dil ji annabi dhufe alayhi salaatu wassalaam ati haqattin dalaydu haqat dalagi ji ya bo fa man ya'dilu idha lam ya'dil allah wa rasuluhu yoni bi rabbi fi irgaman sa haqan dalayne ma haqat dalaga ji akkasi umar bin khattab yarga rabbi kana matarra fuudhu hasidura dhaabbate kana ji ennan la dhisi firraji ammas sahaba sa warra wajjinin salatu if jala fitayani rahimallahu musa udhiya akthara min hada fasabara musa nakhiya kana ol fatanamet qorame rakkate jechikana oli isan jame obse firratti disa musa no akkasuma anis waanuma isan jaamun nan jaame jeju achirra egalamte kasin nabi sallallahu alaihi wasallam waanun je nama gurbaa kana fakkaatu dhufuudhaata warra quraana qara'u ka quraanni kokkee isaanii gadin dabarre je ka salaata keessan ibaadaa teessan waan diin keessan hunda isaan bira tuffattan warra diin hulaatanaan seenee foddaadhaan bahu tokko dhufuudhaata je subhanallah وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ارجم ربي خفديساتي من دبن ان هو الا وحي يوحى يو وحي لتقول امتي مالي akkasuma taate duuba
akkuma gaartee gaafa nabiidhaatu sallallahu alaihi wasallam ummata keeysaa jechuun nama keeysaa waan inni durarra deemuuf isa kana ka dura deemu kana dhawuu barbaaduudhaaf haqatti hin daleenne je'uun san achi boodaas duuba gaafa Usmaan durri hamaa eegalame jechuudha. Hama aqiidaa xahawii mees fuudha. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسابوت رسولا نجالا نجابر وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر وطغيان سابوت جالتشون دين إيمان إسان جبون كفر ما دا منافق ما دجا ما لفكس جابيتا لا الدورة ركم لإسان نسير جبن والجبو قوبة نما دورة ديمو قبو قد دورة ديمو خن فدو دعوة دانتا فدو واغنچو دانتا gaafa nabiidha sallallahu alaihi wasallam itatta'aniiti warri qalbiin isaanii da'iifa yeroo nabiin kannadhaa jeen hawwaan qabu guutuu fideen hooy arraar jaadha siin jannaka wallahi akka haana arkaniidhaaf fidee berjaniin kun kuteeti waan fidu dhabee waa xiqqo fide inna allah wa rasuluhu laganiyyun an hadha sa'i rabbiin amma kana meeqan godha hammanan kan naji dhufa jan khaguddo kanne ifa ni agarsiifate janin khatiqo kanne rabbiin amma kana kam goda janin guddochi khayati xiqqoo fi deeber janin warri tabiyati tisaqabu kan sababa saniitiin dhukkubni nama seene jechu gaafa Usmaan bin Affan akkitti ajjeefame Usmaanu makana gaafa laalaniiti isa duuba laal gosuma sarra guure jan warra bani umayyaati aangorra guure laal jan laal Usmaan kun akkanate laal Usmaan kun akkanate osoo janiit biyyuma Masrii tana jaaramanii achi Iraaqitti jaaramanii walitti dhufanii seenaan dheertuudha ajjeefame Usmaan bin Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa rabbi irraa haa jaalatu maal jechuudha nuu kadda turri dhukkubaa kan nu seene nama da'awaa godhuun nama dura deemu haa ta'u ilmi nama himutti nama dura deemu haa ta'u duuba dhaabbatanii diigu jamaa'atu diiguu ni beeytanii warra facaasoo jechu warra waa diigu jechu warra xabiyaa lukkuudhaa qabu jechu shimbirroon xiqqoon shimbirroo yoo walitti dhufte mana xiqqaa tokko maadhee jettee jaarratti lukkuun maadheedhaan jaaraan beektu bakka dhuftee fasfas gootee adda diigti namni islaamaa namni qalbiin isaa nageeyaa kan diigmaya ummata islaamaatitti hin amanne jechu yoonii fi kun waa dalage bakkuma inni qabe san irraa dogoggora isaa dhiisee oofa gaafa ummanni islaamaa namoota iddoo waan garagaraa jira hubadha ka masjida ijaaruu jira warra masjida ijaaru kana mana taa'eeti horii masjida nyaatanii bar huma jaa kunis diigaadha jechu akkana jechuun bira dhufee hamma xiqqaa inni godhee wajjin gargaaruun hin jiru jechu kaan taate khadaawaa godhuta maqaa sheekummaadhaatiin ol ka'eeti inni akkasii barja akkasii miti waan inni dogoggore san dhiisee hamma haqaa fuudhee achirraa ummata yoonii fi alaa kulli haal dhukkubni keenya guddaan iftiraaqa addaan faca'u paarti ba'u garee tahu dargaa tokkoo tahu namni laa ilaaha illallah irra wal jaalachuu dhabu maqaa adda addaa baafachu saniif dhaamsi kiyya kaarraa kutaa irraa kana keessatti waniin jechuu barbaade dhukkubni ummata keenya seene inni duraa qalbii wal dhabdee yaanni wal dhabuudha sawwanni irraa dhufu immoo kibriidha كل حزب بما لديهم فرحون نمو غري حزبي تهودا من اسلاما تغغرا قبن والغرفچا يادا خينيا ولت اسديفچا نمني مانا تكو جارو چتا والانسان وكما جانسن الكين تبكتا كجرتو واچني نكا جانسن مقا نمني قبن وليباسو دان درت يوني في دوغرا غر ولت دهانه ولت همنه يوني في خنا tayyibne dhukkuba addaan faca'insa kan wal dhabiinsa ka addaa maqaa walii baasiinsa kun yoonii fi wallaaname famaa baadahu eeysaru ka kana boodaa irra laafaadha
ففتش نفسك إفقا فدو يا بلي سغية ورنا مديقو داف قود قبو ورنا مخين جارو دافي متا ولقبو داف قود قبو خيس جرتا فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا يوبكتن الرائي ولمن يوبكتن تم ولا نمت يوبكتن خيست إفقر يوبكتن خيست بجلا خينياس قبودا ديني ولا لا خينياس والفورودا ديني ولين قمني قلم جهودا ديني إن شاء الله نصري إسلام ما دا الدنيا رتيس نقرى جنة التيزي ربي نوم فرج ور جنة تانا إن شاء الله ربي نوها قدو يوخين أمو دراس الرأي قلمتي بكا نمو أول لالت وأول يادت بكا سلادين دلينو غافا ولد ديبني والدلينت فتفشلوا وتذهب ريحكم كوان كينيني بدي أدوي لأنه نلالتي نطفتي قلمنجينيو akka tokko haqarra tokko taanu jechuudhaan dhaame dhukkubni keenya guddaan bakka kana haa wallaannu hin isin jechuu barbaada hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh